Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya kun Oromiyaa Ispoortii Niwus irraa odeeffannoo ispoortii yeroo hundumaa sa'aatii kanatti isin bira ga'uudha. Odeeffannoo ispoortii har'aaf qabadhe keessatti odeeffannoo biyya alaatiin keessattuu dhimmoota jijjiirraa taphattootaa irratti xiyyeeffachuudhaan isin biraan gahaatii kan turu hanga xumuraatti nu wajjin tura akkasumas faana bu'uudhaan nu hordofaa jecha odeeffannoowwan koo har'aa keessatti Burnoo Gumaarech gara Arsenaalitti makamuuf dhiyaatee jira. Odeeffannoowwan jedhu bahaatii kan isaan jiran kana bal'inaan kan ilaallu ta'a. Gama biraatti Liyoonel Meesiin Biraaziliif taphachuu danda'a jechuudhaan qorannoon bahee ifoomseetii kan jiru. Akka qorannoo kanaatti Liyoonel Meesiin kanaan dura osoo garee biyyaalessaa Arjentiinaatiif hin taphatin Biraaziliif taphachuu danda'a jedhamee jira. Kanas bal'inaan kan ilaallu ta'a. Gama biraatiin Arsenaal Vinicius Junior mallatteessifachuuf karoora qaba jedhamee jira. Odeeffannoon kun guyyaa kaleessaa irraa jalqabuudhaan miidiyaalee garaagaraa irratti bal'inaan deemaatii kan jiru. Kanas kan ilaallu ta'a. Akkasumas Real Madrid Rodri mallatteessifachuuf hojjechaa jira. Manchester United Chomanii fi Ole Watkins irratti mallatteessifachuuf xiyyeeffannootti kennee socho'aa jira kan jedhanii walqabsiisni odeeffannoowwan bal'inaan kan kaasnu ta'a. Odeeffannoon jijjiirraa yeroo ammaa kana bal'atee tuffeetii kan jiru kilaboonni Awurooppaa garaagaraa iddoo qaawwa qaban irratti jijjiirraa taphattootaatiin iddoo qaawwa isaanii duufachuudhaaf taphattoota murteessoo kilabootaaf ta'an gara kilaboota isaaniitti fiduudhaaf xiyyeeffataniitii hordofaa kan jiran. Kanaan walqabsiisni odeeffannoo baay'eedha kan harkatti argamu sirraa kan eegamu hanga xumuraatti ni faana booda. Chaanala kanaaf yoo haaraa taatan chaanala kana sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Sabskiraayib gochuudhaan maatii ta'a. Akkasumas laayikii fi sheer gochuun namoota baay'ee biraa akka ga'u taasisaa jecha gara odeeffannoo koo jalqabaatti sin dabarsa. Odeeffannoo koo jalqabaattiin Liyoonel Meesiin Biraaziliif taphachuu ni danda'a ture jedhameetii kan jiru. Liyoonel Meesiin taphataa seenaa guddaa garee biyyaalessaa Arjentiinaa waliin barreessaa turedha. Gama haadha isaatiin iddoo dhalootaa waan qabuuf garee biyyaalessaa Biraaziliif taphachuu danda'a ture jedhameetii kan jiru. Hidda dhaloota isaa gara haadhaatiin Biraazil irraa akka maddii odeeffannoo qorannoon kun ifoomseetii kan jiru. Qorataan seenaa lammii Xaaliyaanii Fiorenzo Saantiinii qorannoo waggaa 3 gaggeesseen akaakayyuun haadha Meesii jalqabaa jaarraa 20ffaa keessa kutaa Sao Paulo keessatti magaalaa Ribaaree Petro jedhamu keessatti akka jiraataa ture mirkaneesseetii kan jiru. Naannoo baratamaatti 1905tti maatii isaa gara magaalaa Rosario Arjentiinaa godaanuu isaanii irraa kan ka'e Meesiin seera lammummaa Biraazil argachuuf mirga qaba ture jedhamee jira. Akkana malees maqaan maatii isaa jalqabaa Kochechiin kan ture yoo ta'u Arjentiinaa ergaa godaananii booda immoo Kochechiitti kan isaan jijjiiratan. Biraazil qofa osoo hin taane sababa hidda dhaloota isaaniitiin Meesiin Xaaliyaaniifis taphachuu danda'a ture jedhameera. Akkasumas umrii waggaa 13 irraa eegalee kubbaa miilaatti guddate Ispeeniif taphachuun ulaagaa guuteetii kan ture. Federeeshiniin kubbaa miilaa Ispeen garee biyyaalessaa Ispeeniif akka taphatu yaalii guddaa taasiseetii kan jiru. Haa ta'u malee Meesiin Arjentiinaa bakka bu'uu kan inni filate leenjisaan duraanii garee biyyaalessaa Ispeen Vicente del Bosque waa'ee Meesii dubbataniitii kan isaan turan. Federeeshiniin Ispeen Meesiidhaaf Ispeenii akka taphatu waan danda'e hunda godhee jira. Garuu inni biyya isaa waan jaallatuuf hin fudhanne jechuudhaan dubbataniitii kan jiran. Leenjisaan kun immoo isa leenjisuun abjuu koo ture jechuudhaan dubbachuun isaanii kan yaadatamudha. Odeeffannoo seenaa kun amma ifa ba'us Meesiin Arjentiinaaf amanamummaa gonkumaa kan hin jijjiiramne akka ta'e hubatameetii kan inni jiru. Gama odeeffannoo biraatti yoon darbu Burnoo Gumaarech gara fuulduraatti Newcastle keessa akka turu ofitti amanamummaa hin qabu jechuudhaan leenjisaan Newcastle United dubbataniitii kan isaan jiran. Leenjisaan Newcastle kun taphataa sarara gidduu lammii Biraazil Burnoo Gumaarech gara fuulduraatti kilabicha keessa turuu akka isaa mirkanaa akka hin taane ifatti beeksisaniitii kan isaan jiran. Akka gabaasa Sky Sportiitti Gumaarech Newcastle dhiisee Arsenaalitti makamuuf fedhii guddaa akka qabu hooggantoota kilabichaatiif ifatti beeksisee jira. Newcastle fedhii Arsenaal hamma kana dhugaa ta'e hubachuudhaaf yaala jiraatus fedhiin taphatichaa kilabicha keessaa bahu Seent Jeems Paark keessatti yaaddoo guddaa ta'eetii kan inni jiru. Waa'ee dhimma kanaa yeroo dubbatan Gumaarech waliin marii ifaa fi gaarii akka taasisanis ibsuun taphatichi waan kabajanis dubbataniiti kan isaan jiran. Fuulduratti maaltu akka ta'u hin beeku. Sun tilmaama namoota birooti wantoota to'annoo alaa ta'an uumamuu danda'u jechuudhaan leenjisaan kun dubbataniiti kan isaan jiran. Itti dabaluudhaan Gumaarech dhabuun kan hin barbaanne ta'us dhimmi jijjiirraa fi fedhii taphatichaa Newcastle keessaa bahuu dhimma ijoo ta'ee jira jechuudhaan dubbataniiru. Tarkaanfiin itti aanu Arsenaal fudhachuu immoo murtii xumuraa jijjiirraa kanaa mallatteessifachuu akka fi yookiin murteessuu akka danda'u ifa ta'a jechuudhaan leenjisaan kun xumuraniitii kan isaan jiran. Taphataan kun irra deddeebiidhaan Arsenaaliin barbaadamaatii kan jiru keessattuu guyyootaas dhiyaatan kana keessatti taphataan kun gara Arsenaal deemuudhaaf odeeffannoo hamma bahatii jiraniin waliigaluu isaatti ifa ta'aa jira. Gama biraatti yoon darbu hooggantoonni Arsenaal Carlos Vinicius Junior fudhachuudhaaf
mirkaneessaniiti kan isaan jiran guutumaan guututti itti walii galaniiti kan isaan jiran amma Vinicius waliin marii hin jalqabne Jijjiirraan kun walii galtee haaraa Madrid dhiyeesse irratti hundaa jedhameeti kan jiru. Taphataan kun bara kana keessattuu Jijjiirraa gannaa kanaan kilabicha kana ni gadhiisa jedhameeti yaadamaa ture. Akkasumas odeeffannoon kaleessa bahaa turan bakka buutonni taphataa kana Liverpooliif taphataa kana akka dhiyeessanillee odeeffannoowwan tokko kan bahaa jiran nu addeessu kaleessarraa. Arsenaal immoo kaleessarraa xiyyeeffachuudhaan taphataa kana hordofaa akka jiru miidiyaaleen garaagaraa bal'inaan dhiyeessaatii kan isaan turan. Taphataan kun Real Madrid keessatti teessoo Jijjiirraa ta'uudhaan miti kan dabarsatu taphataa teessoo Jijjiirraa ta'uudhaan miti haa ta'uuti malee Kiliyaan Mbaappee fa'aa wajjin walitti amala isaatiin wal qabatee walitti dhufeenyi taphattoota wajjin qabu garee kana jeeqaati kan ture jedhaan odeeffannoowwan maddeen tokko kan bahan. Sababa kanaaf Real Madrid gadhiisuu danda'a. Akkasumas walitti bu'iinsa yeroo gara yerootti deeggartoota wajjin uumamuun kilabicha gadhiisuu danda'a. Kilabni warra Los Blancos taphattoota garaagaraati kan inni qabu taphattoota cimoodha kan qabu. Kanaafuu gatii gaarii taphataa kanarraa yoo argate taphataa kana gadhiisuu danda'a jedhameeti eeggamaa jira. Kanaanis kilaboonni Ingiliiz taphataa kana ni barbaadu keessattuu akka odeeffannoowwan bahaa jiranitti Arsenaal xiyyeeffannaa itti kennee barbaadaatti kan inni jiru. Morgan Rogers kan inni barbaadaa ture garuu Chelsea jalaa fudhachuu danda'e taphataa kana amma Arsenaal taphataa kanarratti xiyyeeffatee hojjechuun Jijjiirraan kun tariitii murtee Madrid irratti hundaa'ee torbaanota dhufan keessaa mirkanaa'uu danda'a jedhameeti eeggamaa kan inni jiru. Gama odeeffannoo biraatti yoo darbu Real Madrid taphataa sarara gidduu Manchester City Rodri mallatteessifachuuf waliigaltee irratti hojjechaa kan jiru yoo ta'u kilabni Spain dursaa Spain ganna 30 kanaaf waliigaltee irra ga'amuu akka danda'u ofitti amanamummaa qaba jedhamee jira. Odeeffannoowwan bahaa jiran keessattuu Athletics akka gabaasetti taphataa kana wajjin guutumaan guututti dhimma dhuunfaa irratti walii akka galanii fi gama kilabootaatiin walitti dhufeenya uumuudhaaf yaalaa akka jiranis gabaafamee jira. Kanaan alatti taphataa kanarratti kilabni warra Paris Germain itti dabalameeti kan jiru. Paris Germain taphataa kana fudhachuudhaaf murannoo guddaadhaan akka itti dabalame odeeffannoowwan bahaa jiran ni addeessu. Kanaafuu Manchester City immoo taphataa kana tursiisuu barbaadu garuu kontiraantii isaa waggaa tokko. Kanaafuu waggaa tokko kana keessatti kontiraantii isaa hin dheeressin bara itti aanutti yookiin jijjiirratti aanutti seera jiruun hordofee taphataan kun Jijjiirraa bilisaatiin kan Manchester City gadhiisu. Manchester City amma taphataa kanarraa hanga yuuroo miliyoona 100 barbaada jedhameeti kan jiru. Kanaafuu Jijjiirraa kana keessatti Madrid yookiin PSG taphataa kana fudhachuu danda'u odeeffannoowwan kan jedhan ni jiru. Gama odeeffannoo biraa Arsenaal taphataa fi mallaqa Atletico Madrid dhiyeessuuf jira jedhamee jira. Kilabni dhukaastonni taphataa sarara fuulduraa Argentina Julian Alvarez fudhachuudhaaf yaadaa jiru. Kunis taphataa sarara fuulduraa Victor Gyökeres fi akkasumas mallaqa irratti dabaluudhaan Atletico Madridiif dhiyeessuudhaaf qophaa'aa akka jiran gabaafameeti kan jiru. Gaazexaan Spain Seerii A jedhamu akka gabaasetti taphataan kun Arsenaaliin barbaadamaatti kan jiru. Haa ta'u malee xiyyeeffannoon taphataa kanatti kilabni kennee hojjechaa jiru Barcelonaadha. Garuu Atletico Madrid kilaba morkataa isaatitti taphattoota gurguruu hin barbaadu. Kanaaf Barcelonatti dabarsee gurguruu irra kilaboota biyyoota biraatiif dabarsee kennuudha. Kanaafuu Arsenaal taphataa kanatti xiyyeeffatee kan barbaadaa jiru Arsenaalidha yeroo ammaa kana. Kanaaf carraan gara Arsenaal dhufuusaa baay'ee ariifiidha jedhamaati kan yookiin baay'ee murteessaadha akka jiru dubbatamaati kan jiru. Gama biraatiin Barcelonaan faallaa kanaatiin Gyökeres Arsenaal irraa barbaadaa jira jedhamee jira. Atletico Madrid deebiidhaan Julian Alvarez gara Barsaatti akka gurgurre ifa gochuu isaatiin wal qabatee Barcelonaan amma xiyyeeffannoo isaa gara Victor Gyökeres akkasumas haala harkeen irratti hordofaati kan jiru. Kanaafuu Arsenaal carraa kana fayyadamuudhaan taphataa kana gahaa isaa taasifachuu malee odeeffannoowwan jedhan bahaatii kan jiran. Gama biraattiin Real Madrid taphataa sarara fuulduraa RB Leipzig Yan Diamondee mallatteessifachuudhaaf baay'ee itti dhiyaatee jira jechuudhaan gaazexaan Germany Building odeeffannoo kana balballoomseeti kan jiru. Taphataa kana kanaan dura gara PSG ni deema jedhameeti kan dubbatamaa ture. Akkasumas taphataan kun Liverpooliin paawundii miliyoona 100 osoo waancaa addunyaan jalqabneen dura dhiyeesseef kan ture. Kanaan RB Leipzig kufaa jalaa godheeti kan inni ture. Haa ta'uuti malee ergasiis Real Madrid taphataa kana itti akka guyyaa kaleessaa jalqabee dhimma jijjiirraa taphataa kana irratti xiyyeeffannoo itti kennee itti seeneeti kan jiru. Akkasumas bakka buutonni Real Madrid taphataa kana hordofuudhaaf akka Jarmaniidha kan dubbatamee jira. Kana malees akkasumas Manchester Cityidhaa fi Arsenaallee taphataa kan haala isaatti dhiyeenyaan hordofaati kan jiran. Amma taphataan kun kallattiidhaan Real Madrid gaafii jalqabaa paawundii miliyoona 100 kan dhiyeesse. Kunis kufaa jalaa ta'ee jira. Amma gaafii lammaffaa 100 fi hanga 20tti dhiyeessuu danda'a jedhamaati kan jiru. Kanaafuu taphataan kun gara Real Madrid deemuu danda'a jedhameeti kan jiru. Real Madrid
Madrid jijjiirraa gannaa kanaan sirriitti of cimsaati kan jiran. Kanaan dura Ibrahim Konaatee sirriitti isaarratti akkasumas Marco Curea Piriimiyerliigii Ingiliiz irraa fidaniiti kan isaan jiran. Akkasumas Daniel Dumfries Seerii A irraa fidaniiti kan isaan jiran. Madrid leenjisaa isaanii Jose Mourinho fidaniiti kan jiran. Kanaafuu of cimsaa jira. Amma immoo Yan Diamonde fudhannaan kilabni kun dhuguma bara dhufu kana Laaligaa Spain irratti akkasumas Champions League irratti fi Copa del Rey irratti taphoota irratti hirmaatan irratti gaa'umsa gaariidhaan akkasumas chaampiyoonii ta'uudhaaf waan xiyyeeffannaa itti kennan fakkaata. Kanaaf jijjiirraa irratti si'oominaan kan isaan hirmaataa jiran akkasumas taphata akka asiin dura Yan Diamondeedhaan dura kilabuma Jarman Bayern Munich irraa Mikael Oliseedha kan isaan barbaadaa turan. Mikael Olisee Bayern Munich hin gurguru jedheeti kan inni jiru. Kanaaf amma xiyyeeffannoo isaanii guutuutti Yan Diamondee irraa akka ta'e gabaafamaati kan inni jiru. Arsenaal taphataa sirrii gidduu Newcastle Bruno Guimaraes fudhachuudhaaf gaafii fooyyee lammaffaa paawundii miliyoona 70 dhiyeessuudhaaf akka jiru Telegiraaf gabaaseeti kan inni jiru. Arsenaal kanaan dura gaafii isaa jalqabaa 55 dhiyeesseeti kan inni ture. Kanas battalumatti Newcastle United taphataa kana kan inni gaafii kana kufaa taasise. Newcastle United taphataan kun akka gurguramu hin barbaadu. Maaliif jijjiirraa gannaa kanaan Antonio Gordon dhabee jira gara Barcelona deemee akkasumas Sandro Tonali Tottenham fudhatee jira. Bruno Guimaraes kan dhabu tanaan Newcastle United sarara jidduu isaa banaadha kan inni ta'u. Kanaaf Bruno Guimaraes dabarsanii kennuu hin barbaadani. Arsenaal immoo taphataa kana xiyyeeffannoo itti kennee barbaadaati kan inni jiru. Declan Rice waggoottan darban keessatti gahumsi gaariidhaan Arsenaal keessatti taphachaa kan ture. Haa ta'uuti malee Piriimiyerliigii gara xumuraa irratti akkasumas waancaa addunyaa irratti miidhama wajjin kan inni taphachaa ture. Amma garuu boqonnaa yeroo dheeraa barbaaduu danda'a jedhameeti kan inni jiru. Kanaaf Martin Zubimeendin tapha Piriimiyerliigii gara xumuraa irratti jalqabarra gahumsa gaariidhaan kan inni ture. Garuu gara xumuraa irratti gahumsa gadi bu'eeti kan inni jiru. Kanaaf Arsenaal sarara jidduu isaa banaa ta'uu danda'a. Kanaafuu Arsenaal taphataa kana dhuguma xiyyeeffannoo itti kennee barbaadaati kan inni jiru. Antonio Gordon yaaluudhaaf yeroo inni fudhachuudhaaf yaalaa ture Chelsea fudhachuu isaatiin deeggartoonni kilabichaa baay'ee gammadaa turan. Maaliif Antonio Gordon caala kan nu barbaachisu taphataa kanadha. Bruno Guimaraes jedhanii yaada isaanii kan kennaa turan. Maaliif yoo taphataa kan hin fudhatin yookaan akkasumas Declan Rice teessoo boqonnaa kan fudhatu ta'e sarara gidduu Arsenaal banaa ta'a. Kanaafiyyuu Arsenaal xiyyeeffannaa itti kennee taphataa kana barbaadaatti kan inni jiru. Kanaafis guyyoota as dhiyaatan kana keessatti guyyoota as deemaa jiran kana keessatti paawundii miliyoona 70 Newcastleef ni dhiyeessaa jedhamee eegamaa jira. Haa ta'uuti malee Chelseanis taphataa kana ammas itti dhiyeenyaan hordofaa haala isaa akka jiru gabaafamaati kan inni jiru. Kanaan dura osoo dhimmi isaa hin ka'in yeroo takka osoo hin ka'in Morgan Rogers fudhachuun isaa kan yaadatamudha. Ammas taphattoota baay'eedha Arsenaal wajjin maqaan isaanii kan ka'atee jiru. Kilaboota biraatiin fudhatamaa kan jira. Kunis hin fudhatamu wanni jedhu abdiin jiru hin jiru. Garuu ammas itti dhiyeenyaan Arsenaal gaafii kan dhiyeessu kan jedhu kan walumaan ilaalu ta'a. Akkasumas gaafii kana miidiyaaleen garaagaraa keessattuu akka The Times, The Telegraph odeeffannoo kana baasaati kan isaan jiran. Gama biraatiin leenjisaan kun Mikael Arteetaan Bruno Guimaraes mallatteeffachuudhaaf walii hanga paawundii miliyoona 80 akka faluu akka danda'u gaazexaan kan biraa Mundo Deportivo odeeffannoo kana baaseeti kan inni jiru. Gama odeeffannoo biraatti yoo darbu Manchester United taphataa sarara gidduu Real Madrid Chomani mallatteeffachuudhaaf har'a kaleessa bakka bu'oota isaanii waliin wal arguudhaaf ifatti mari'atee akka jiru gaazexaan Spain Markaan gabaaseeti kan inni jiru. Manchester United erga Ruben Amorim geggeesseetii booda Michael Carrick jalatti dhuguma kilabichi cimeeti kan inni ture. Kanaafiyyuu hirmaannaa Champions League argateeti kan inni jiru. Bara kana taphoota gara 4-5tti kan inni hirmaatu Champions League jira, Premier League jira, FA Cup jira, League Cup jira. Kanaafiyyuu taphattooti squadin isaa guutuu ta'uudha kan inni qabu. Kanaafuu Michael Carrick taphattoota baay'eedha kan inni barbaachisu. Squad amma jiru kanaan dorgommiiwwan kun torbeedha gara torbeetti kan taphattoonni osoo hin boqotin kan taphatan. Kanaafiyyuu sarara gidduu irratti taphataan kubbaa uumuu danda'u Bruno Fernandes qofaadha kan inni jiru. Bruno Fernandes qofa irratti xiyyeeffatanii kan jiran taanaan taphataa humna qabu, taphataa teektikaa fi teeknika fayyadamuudhaan taphattoota irraa kubbaa deebisuu danda'u akkasumas gara fuulduraatti gara dhiibbaa uumee deemuu danda'u isa barbaachisaa. Kanaaf jechuudha Chelsea irraa Santos fidaniiti kan jiran. Santos garuu bakka kana ni guutaa yoo jenne dhibbaan dhibbatti amanuu hin dandeenyu. Akkasumas Yuri Tielemans fidaniiti kan isaan jiran Aston Villa irraa. Taphataan kunis dhibbaan dhibbatti bakka kana guutuudhaaf hammam akka dandeetti qabu odeeffannoowwan baatee turan keessatti ni adeemu. Garuu amma taphataa bakka Casemiro dhibbaan dhibbatti Manchester United ni barbaada yoo ta'e Chouameniidha kan inni fiduu danda'u. Yoo isin kan hin taane immoo Manu Kone Roma irraa fiduu danda'a. Taphattoota kanneen lama dhugumatti Manchester United itti xiyyeeffannoo itti kennee kan fidu taanaan Premier League keessatti bara 2026-27 torbeewwan sadi booda Premier League kan jalqabu Premier League kanarratti dorgomaa cimaa ta'uudhaan kan inni dhiyaachuu danda'u. Kanaaf Manchester United sarara gidduu isaa cimsachuudhaaf Chouameni Madrid irraa fudhachuudhaaf yaadaati kan jiru. Taphataan kun Real Madrid keessatti asuma dhiyeenya kana kontiraata isaa hanga bara 2031
tokkotti waliigaltee kana kan mallatteessuu danda'a. Haa ta'uti malee Manchester United mallaqa gahaa yoo kafale Madrid taphataa kana wanti gadi hin dhiisneef hin jiru. Taphattoota baay'eedha kan inni qabu. Kanaafiyyuu Manchester akka irratti hojjetaa jirudha. Gama biraattiin Ole Watkins Aston Villa irraa fudhachuudhaaf yaadaatii kan isaan jiran. Manchester United hanqinoota qaban irratti Marcus Rashford bara darbe Ruben Amorim jalatti ergisaan Barcelonaaf kennameeti kan inni ture. Haa ta'uti malee bara kana gara kilabichaatti deebi'eeti kan inni jiru. Kanaafuu kilabicha wajjin akkasumas kan turu ta'a jedhameeti yaadamaati jiru. Kanaafis sarara fuuldura isaa cimsuufis ammas taphataa Aston Villa Ole Watkins gara kilabichaatti dabaluudhaaf yaadaa akka jiran Manchester Evening News gabaaseeti kan inni jiru. Gama biraatiin kilabni London Chelsea taphataa ganna 18 Bayer Leverkusen fi kan sarara fuuldura garee biyyaalessaa Bosnia Herzegovina Karem Albegovic fudhachuudhaaf baay'eetti dhiyaatee jira jedhameeti jira. Akka kiikar Jarmanii irraa gabaasetti taphataa kana fudhachuudhaaf Chelsea baay'ee hojjetaati kan inni jiru. Chelsea jijjiirraa gannaa kanarratti dhuguma kilaboota Ingiliiz keessaas Tottenhamiin dabalatee si'oominaan kilaboota hojjetaati kan jiran. Maaliif erga Xavi Alonso fidee taphattoota isaaf barbaachisan jedhame Marco Kurela dhugaa gadhiiseeti jira. Garuu kanaan alatti Lokrix Crystal Palace irraa fideeti kan inni jiru. Osoo hin eeggamin Morgan Rogers Aston Villa irraa fideeti kan inni jiru. Kanaafuu taphattoota irratti hedduu irratti xiyyeeffatee hojjechaati kan inni jiru. Xavi Alonso jalatti gahumsi inni bara 2026 agarsiisu akkasumas si'oominaan eeggamaati kan jiru. Gama biraatiin Arsenal fi Hamburg jijjiirraa taphataa sarara gidduu irratti Fabio Vieira irratti waliigaluu irratti akka argaman gabaafamaati kan jiru. Bara darbee ergisaan Arsenal keessan ture taphataan kun amma garuu kilabicha dhaabbiidhaan gadhiisuu akka barbaadu Peterberg gabaasee jira. Odeeffannoo xumuraatiin Manchester Cityin bakka bu'aa Rodri argachuudhaaf Ayyub Waadiidhaaf paawundi fudhachuudhaaf paawundi miliyoona 90 dhiyeessuuf jira jedhameeti kan inni jiru. Rodriin hanga ammaatti wanni murtaa'e hin jiru. Gara Madrid deemuu danda'a yookiin gara PSG deemuu danda'a. Kanaan alatti miidhamaan baqaqsanii yaaluuf torbee kana keessa akka geggeeffamuudha odeeffannoowwan bahaa jiran kan mul'isan. Kanarraa kan ka'e amma Manchester Cityin sarara jidduu isaa erga Rodriin miidhamee asiin duratti waggoota lamaan darban keessatti City irratti qaawwa hedduutu banamaati kan inni ture. Sarara jidduu irratti Maateo Kovacic deebiidhaan kan inni miidhamu. Kanaan alattis Nico Gonzalez hanga Rodri bakka kana cufuu hin dandeenye. Kanaaf taphataa akka Rodri bakka kana cufuu danda'u fiduudhaaf kilabichi yaalaati kan jiru. Garuu taphataan kun bakka ni duucha kan jedhamu dhibbatti kan itti amanamu miti. Haa ta'uti malee waancaa addunyaa irratti gahumsi inni agarsiise baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu. Akkasumas Liiliin keessatti gahumsa ajaa'ibaatti kan inni gaggeessaa ture. Kanaaf Manchester Cityin bakka isaa buusuudhaaf taphataa kana xiyyeeffannaadhaan kan inni hordofaa jiru. Kanaafiyyuu naannoo paawundii miliyoona 90 dhiyeessuudhaaf akka jiru gabaafamaati kan jiru. Kana malees kilaboonni biraas taphataa kana ni barbaadu. Haa ta'uti malee taphataan kun waliigaltee guutuutti akka dhuunfaatti Manchester City wajjin waliigaltee irra gaheetti kan inni jiru. Kanaafuu taphataan kun gara Manchester City ni dhufamoo hin dhufu kan jedhu kanuma dhiyeenya kanatti waliin ilaallu ta'a. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota maatii Oromiyaa Ispoortii News ammaaf odeeffannoon qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Odeeffannoo biraatiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii.